Ani Babsalam Mario jedhama bulchiinsa godina Booranaa akkasumas qindeessaa Horee Supervision godina Harargee Bahaati. Bakka Tagilaan jedhama. Gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina godina Shawaa Bahaa fi miseensa Horee Supervision Harargee Bahaati. Kun beekamu naannoo Oromiyaa keessa naannoon Harargee muuxannoo qabeenya uumamaachis baay'ee beekama. Hojiiwwan qabeenya uumamaa gaargeelii irraa kaasee gaarawwan gurguddaa akkaataan itti hidhan deebi'anii hidhuu qofaa miti. Hojii fiizikaal istiraakcharii adda addaa hojjechuu qofaa miti. Hojiiwwan baayoloojikaalaatiin deeggaranii dargaggeessii irraa fayyadamaa akka ta'u. Jaalalli uummanni Harargeedhaan nu kenne immoo mirqaama keessa nu galchee raawwateetti qumbii fi mayyuu deemnee bullee jiru. Gama nageenyaatiin sa'aatii 24 yaaddoo tokko malee Harargee Bahaa keessa socho'uun hin danda'amne jira. Waardiyaan nageenyaa hawaasa. Hawaasni gaachana sirnaatiin ijaarame caasaa nageenyaa keenya waliin qindaa'ee yaaddoo nageenyaa tokko malee hawaasni keenya bahee galaa jira. Yaaddoo sodaa nageenyaa tokko malee hojii misoomaa irratti hirmaachaa jira jechuudha. Harargeen nageenyaanis jechaadha godinaalee Oromiyaa kan birootiif fakkeenya jechuun hin danda'amne jechuudha. Misooma qindaa'aa naannoo kanatti hojjetameen carraan hojii akkamitti uumamaa jira waan jedhu bal'inaan laallee jirra jechuudha. Kanaanis muuxannoon bal'aan jiraachuu isaa agarree jirra. Irraayis barumsa guddaa argannee jirra jedhee yaada. Harargee Bahaa gaafa seennu garuu halkan sa'a 3 mayyuu irraa kaanee raawwannee ta'an ammaa eegalee jiru. Ajaa'iba tokko malee. Hojiiwwan baayoloojikaalaatiin deeggaranii dargaggeessii irraa fayyadamaa akka ta'u. Naannoo sulultoota qindaa'aa keessatti wanni nu argaa turre misooma dammaa agarree jirra. Misooma beeylada naannoo sunitti agarree jirra. Kompoostii agarree jirra. Deebi'aniitiin akkamitti akka irraa fayyadamaa jiranii fi kanarraa kan ka'e halkan amma sa'a 2titti baawwasaa ibsinee baatirii ibsinee hojiiwwan hojjetaman hundinuu laaluun irra jiraata jennee guyyoota kana keessatti uwwisni keenya gara aanota 16 akkasitti kan ga'e kanarraa ka'e. Sun qofaa miti qindoominni mootummaaf uummata jidduu jiru cimaa ta'uu isaa agarree jirra. Keessattuu godinaalee baay'ee keessatti dhimmi nagaa xiyyeeffannaa barbaada. Nagaa isa kabachiisuu keessatti Harargeen akkaataa inni itti socho'u gaachan sirnaa ijaarate milishoota baay'eedha kan eebbisaa turre dhiyeenya kana. Milishaa baay'ee ji tokko walitti leenjisanii akkaataan hirmaannaadhaan uffannaa bitanii fi deebi'anii waan guutamuu fi qabu hundi guutanii fi akkaataan isaan itti socho'aa turan waan baay'ee abdii namaa kennaati. Kanaanis nagaa Oromoo fi Oromiyaa mirkaneessuu keessatti gaheen godinni Harargee Bahaa taphate baay'ee olaanaa jechuudha. Harargeen immoo damma qofaa miti. Kan baay'ee oomishee jiru. Hooggansa. Hooggantoonni aanaalee dhugaa dubbachuuf bakka deemnetti kan isin bira hin geenyes ni tilmaamna. Bakkee geenye hundatti hooggansi jiru sadarkaa amma jirurraa sadarkaa olaanaa irratti nama gaggeessuu danda'u nama hedduu paartiin badhaadhinaa horachuu isaa namatti agarsiisaa jiru. Konfidensii guddaa. Hooggansi godina kanaa ijaaramaadha. Uummati godina kanaa ijaaramaadha. Wal dhaga'uu, wal dubbisuu tokkummaan jirus kan hooggansaa kan hawaasaa cimaadha. Hawaasa godina kanaarraallee hooggansa godina kanaarraallee waan baay'ee baranne. Duraan dursatti mootummaa paartii badhaadhinaatiin hoogganamu mootummaa jijjiiramaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Akkasumallee paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa galata guddaa galchuufii barbaanne jechuudha. Kaayyoon supervisionii kanaa fi daawwannaa kanaa kaayyoowwan gurguddoo lama qaba jechuudha. Tokkoffaa godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaati qoree qindeessituu fi hooggansa olaanoo godinichaa wal keessa makanii wal jala daddabarsanii Oromoo fi Oromiyaan maal fakkaata isa jedhu hubachiisuu keessatti wal hubannaa tokkummaa Oromiyaa fi Oromoo hooggansa Oromoo uummata Oromoo fi sabaaf sablammii Oromiyaa keessa jiru wal hubachiisuu irratti kaayyoo olaanaa kan qabu ta'uu isaati. Ani Babsalam Mario jedhama bulchiinsa godina Booranaa akkasumas qindeessaa Horee Supervision godina Harargee Bahaati. Hundatti kabajaaf jaalallu gootaniif maqaa kiyyaaf maqaa Horee waliin jirru hundaan galataaf kabaj guddaa argadhaa isanii jechuudha. Yoo gara godina Harargee Bahaatti dhufnu kaayyoon dhufaatii keennaa godin Jahirraat namni as dhufne ani bulchaan godin Booranaa waliin qabaadha. Hoogganaan paartii Shawaa Bahaa jira. Shawaa Kibba Laxxarraa itti gaafatamaan siyaasa jira. Qonni godin Gujii jira. Wallagga Bahaa irraa itti gaafatamaan barnoota godina jira. Booran Bahaa irraa itti gaafatamaan fayyaa jira jechuudha. Koree jahaan kanaan dhufne
Kayoon dhufaatti kennaa waliigaluu hojiiwwan hojjetamaa turan sadarkaa maaliirra akka jiran gurmaa'insi mootummaa, gurmaa'insi paartii, amantaan uummatni paartii irraa qabuuf mootummaa waliin qindaa'ee hojiiwwan hojjetamaa jiran sadarkaa maaliirra jiranii waan jedhu muuxannoo fudhachuu dhufne jechuudha. Muuxannoo fudhachuu qofaa miti uummata keenyas daangaa teennee maqaa isa dhagahaa turre bir dhufnee feesbullee agarree tokkummaa Oromummaa cimsuu keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha. Akka paartii badhaadhinaatti daandiin keenya ida'amuudha. Galmi keenya badhaadhina. Badhaadhina mirkaneessuu keessattis walitti hidhamiinsi cimaa uumaa jechuudha. Uummatis yeroo itti dhufneetiin waliin marii gaggeessaa turrettis baay'ee gammadaadha. Ijoollee Oromoo daangaa daangaatti dhufuu isiitiif gammachuu guddaa qabnaa jedhee ibsachaa kan ture. Kanaaf uummati keenya uummata tokkummaa jaalatu, uummata misoom jaalatu, uummata wal wajjin ta'ee Oromummaa isaa beeka, Oromummaan itti abbaa biyyummaa isaa beeka ta'uusaa agarree jirra. Gaafa dheebeessa, gurruma gaafa dheebaa, faana gaafa mucuca, Allah yaa Rabbii guddaa, isinii malee, isaala malee, hakuun tol, hakuun ballee, faana badii keessa jechuun nu haa dhoolu, badaallee Rabbi nurraa haa dhoolu, jilbinna siriyoo bilfarajii, tumsaan nu haa jarjaru, furmaataan nu haa dhaqabu, agabaara gabaa, gabataa bara dhufu, hoolaa yabarree, kan duratti goobee boodatti dhoomu, malaayikaa agabarii, Rabbitti kan واقول شاشوا أجبري أجبري سلولا سلولا كيس جنة هي جنة لاين برحمته خشوا رخبني بروسله وان جيس تدلوا بي وان برباد أركض ربي سناجو هذا كنا رزق كنا إتمارا بوردنا بورا بولا بدار روبانا جاء لك سبحان ربك